egaa jidduutti imala keenya nutti oowweerra kan ka'e daawwitii ceesisuu irraan facaate kan nuti jiru. Waa hunda dagataa jirra har'a bakkisaa haalaan namatti tola. If nama irraanfachiisa uumama dinqisiifachiisa. Nuti Finfinneema keessa jirra gaafa gadi baatu garuu waan addaatu kanaati argitu. Egaa mee ammas asuma teenyee maaliif waccumarra teenyee maaliif daawwitiin affeerure? Yeroo itti aanutti immoo daawwitii asumatti asumatti qeema kana dhufeen damma nyaachaa ammas damma nyaachaa booka unachaa cooma murachaa jechaa jirti. Egaa daawwitii keenya nuuf affeeramaa daawwitii wajjin turtii bareedaa qabaadhaa isiniin jenna. Turtii shirri keenyatti bu'aaraa akka jirtan abdii qabnaa. Daran ammoo daawwitiin isin bu'aarsaa. Daawwitiin kunooti. Ashama kabajamoo daawwattoota waliif TV qophii daawwitii keenya gama keessaniin gahuudhaaf egaa Finfinneetti argamne waan hunda xumurree gaafii qopheeffannee jirra. Egaa har'as himee deddeemnee namoota akkamii walitti dhufnaa gaafiin maal fakkaataa kan jedhu yoo nu waliin turtan yeroo gaarii dabarsitu waallee irraa barattu qophii kana qopheessuun gama keessaniin kan ga'u Andaraartuu Nagaashee Oliyaad badhaasaa gama gummaa kaameraatiin na waliin jira. Mee deddeemnee Oliyaaduma waliin mammari'annee namoota akkamii akka argannu hin beeknu gaafilee maal fakkaata kan jedhu aga xumura sagantaa keenyatti daawwitiidhaan bohaaraa bashannanaa eessayyuu deemuun hin eeyyamamu turti gaarii. Maqaan koo Taaddaleen jedhama. Kaasaawwan. Teewurroos Kabbadaanaan jedhama. Baqqalaa Abbabaa jedhama. Maqaan kee Mangistuu Dabaleen jedhama. Amaanuel Geetaachoon jedhama. Maqaan koo Saamii Abdiisaan jedhama. Isaaq. Godinaalee Oromiyaa keessaa kan dhiheenya kana fardi gaarii harkisuu irraa bilisa baaste godina kamii? Godinaalee Oromiyaa keessaa fardi amma akka geejjibaatti fayyadamamaa jira miti irree kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti gaarii harkisaa jechuudha. Fardi gaarii harkisuu hin qabu, fardi bakka qabaa, fardi kabajaa, fardi kan Oromoon akka ilma isaatti ilaala. Kanaafuu fardi gaarii harkisuun isaaf hin malu jechuudhaan fardi gaarii fardarra kan bilisa baaste dhiheenya kan godina Oromiyaa kami? Shawaa Kaabaa. Shawaa Kaabaa Salaalee. Shawaa Kaabaa Salaalee tole galatooma yoo fardi gaarii harkisee argame meeqa dabama? Akka seera isaan kusuma. Hin barre yaadadhu. Garuu akka isaan kana hambisan dhageera. Gara qarshii 60. Qarshii 60. Natti fakkaata. Namni dabaa mallee jira natti fakkaata. Kanaafuu kun waanuma fardaaf maludha miti? Mala fardi kabaja qaba. Aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti fardi kabaja qaba. Kanaaf kabaja sana duudhaa sanaaf seenaa sanaaf jedhanii waan godhan natti fakkaata. Fardi gaarii harkisuu hin qabu. Fardi kabaja isaa malu isa ganamaatti deebi'uu qaba jettee farda bilisa baaste gaarii fardaarraa farda kan bilisa baaste godina Oromiyaa keessa godina kam? Godina Oromiyaan qabdu keessa Gujii Lixaa. Gujii Lixaati? Gujii Lixaa. Naafiko si galeera? Naa galeera. Fardi ammarratti yeroo jalqaba ganama Finfinneedha akka ba'u taasifamurraa kaasamee fardi dur Oromoon egaa ittiin waraana deemee farda isaatiin booji'ee galeera mitiire? Fardi kabaja guddaa qaba. Oromoon akka ilma isaatti ilaala. Amma immoo akka geejjibaatti fayyadamama bakka garaagaraatti jechuudha. Waan garaagaraa baasa. Sun gaariif hin malu kabaja isaa ganamatti deebi'uu qaba jedhanii gaariif bilisa baasan. Carraa lammataan si kenna Arsii Lixaa miti eessa? Gujii Lixaan jedhe. Gujii Lixaa miti eessa? Gujii Lixaa. Gujii Lixaadha? Agolfan. Hey, y'all come look at this. Agolfan achi. Agolfan. Quban qabu. Fardi yeroo dur Finfinnee keessa akka ba'u taasifamerraa eegalee fardi yeroo baay'ee akka geejjibaatti akka gaarii farda harkisuutti tajaajilama mitiire. Fardi gaarii harkisuu hin qabu. Fardi jireenya Oromoo keessatti kabaja guddaa qaba. Oromoon akka ilma isaatti ilaala farda jechuudhaan gaarii farda harkisuu hin qabu jechuudhaan kan bilisa baaste. Godina sana keessatti gaariin farda harkisamee yoo deeme argite abbaa gaarii sana harkisee deemu akka 60 adabama. Godina kam? Hin beekon. Seenaa jabaadha baay'ee. Farda kan kabachiise jechuun. Arsii Lixaa wayitaa? Arsii Lixaa? Arsii Lixaa.
Shawaa Kaabatii? Shawaa Kaabaa? Ni walii galaa ka Arsii lixaa? Arsii I don't know hin beeku. Hin beeku. Tilmaamumaan information hin qabu. Maybe Farda akka ilma isaatti ilaala. Arsii lixaa yoo ta'e jedheetani. Arsii lixaa yoo ta'e jedheetani. Maamaan Arsii? Tilmaamaanii. Hin beeku. Dhugaa? Tilmaamee mi'a? Dhugaa hin beeku. Garuu wanti kun seerumaa? Keenya bilisa kan baatee baay'ee Oromoon qofaasaa jeneraalonni keenya fardeen isaanii dabalamanidha kan biyya keenya bilisa baasan. Fardi gahee guddaa qaba jiruuf jireenya Oromoo keessatti. Kanaaf fardi gaarii harkisuun isaaf hin malu kabaja guddaa qaba jechuun bakka kabaja isaa ganamaatti deebiste godinni kun. Actually totally sirriidha jedheellee hin fudhadhu maaliifi yaa'u harreenis ta'e fardi gaangeen fe'umsaaf garuu yeroo irratti fe'an haala humna isaatiin ol hin taane seeraan itti fayyadamuu qaban malee amma fakkeenyaaf akka dhuunfaatti farda kiyya waan dhuunfaa kee itti geejjibsiisuuf haga humna isaatii ol hin taanetti godinicha tilmaama sitti mee Arsii lixaa. tilmaama Arsii lixaa jedhe. Ati immoo tilmaamuu dandeenya. Anoo amma giddu galeessa kanatti naannoo Salaalee irratti fardi baay'ee beekamaadha. Kanaaf achi ta'e jettee shakkii. Shakkiin koo gara sanii hin beeku. Fardi kabaja qaba gaarii harkisuu qabu jechuudhaani farda bilisa baaste akka godina shitti godina kam? Godina Amboo ta'inna anillee hin beeku amma kana sirriitti honnoo sidan jenneef hin beeku. Amboo ta'ettani? Amboo hin ta'edheetan yookiin Mogori yookiin Amboo. Yookiin Mogori yookiin Amboo. Akkas. Fardi yeroo baay'ee geejjibaa fi fayyadamamaa jira miti hiree amma irratti dur garuu Oromoon diinallee kan biyyaa qofaa isaanii miti farda isaaniitiin dabalamaniiti fardi Oromoo biratti kabaja guddaa qaba iddoo guddaallee qaba kanaaf fardi gaarii harkisuun qabu kabaja isaaf malu kabaja isaa ganamaatti deebi'uu qaba jedhanii farda bilisa baasan. Baay'ee gaariidha maqaan iyyuu maqaa fardaatiin ba'a duraan beeknu abbootiin keenya jedhan hin dhageenya kana kan. Dhugaadha. Abbaa baluu jedhanii maqaa isaanii moggaasanii yaamu maqaa fardaatiin yaamu. Kanaafuu irra caala immoo gara biyya keenya amma fakkeenya Amboo Mogor naannoo san irra caala maqaa fardaatiin yaamamu. Namoonni biyya sanii. Akka ilmaatti ilaalu. Dhugaadha. Akkasi kanaan yaamamu. Kanaafuu sirriitti itti fuftanii baay'ee gaariidha jedhanii yaada. Godinni Oromiyaa keessaa godinni seenaa jabaa kana yeroo ammaa kanatti itti yaaddee hojjette godina Amboo teettanii yaaddu? Ani nan yaadu kana dhaloonni keessa naannoo san sila ta'eef Mogor keessa immoo urufa sila ta'eef urufa sanirra baay'ee hin garmaamu. Fardi baay'ata naannoo sanatti? Irra caala hin baay'ata. Urufan Mogor kan jedhamu suni irra caala urufa sila ta'eef hin baay'ata. Caffeen hin jira. Kanaafuu baay'ina qaba. Akkasittanii yaaddu? Akkasitti yaadaan. Fardi gaarii harkisuu hin qabu jechuudhaani farda bilisa baastee godina Oromiyaa keessaa ishee kam? Fardi gaarii harkisuu hin qabu. Eessa Harargeedha? Harargee? Amboo? Amboo. Gaafii qofasii ta'eera. Geejjibaa fi farda fayyadamaa jiru miti geejjibaaf gaarii fardaa godhanii jechuudha. Fardi immoo Oromoo biratti bakka guddaaf kabaja guddaa waan qabuu fi kaleessa abbootiin keenya diina biyya kanaa kan ittiin ari'an dandeettii isaanii qofaan osoo hin taane fardaan dabalamaniiti. Kanaafiyyuu fardi kabaja guddaa qaba bakka isaaf malu bakka ganamaatti deebi'uu qaba. Kabajamee sooramee babbareedee taa'uu qaba jechuudhaan farda bilisa baaste akka godina ishiitti. Ani akka godinaalee Oromiyaa hunduma keessaa deemeera. Garuu gaariin jira hundi isaa iyyuu keessa. Godina kamire? Kan keessatti hin argin godina Harargeedha. Harargeetti? Argeen beeku. Hin beeku? Akkamitti bilisa baastee yoo hin jiraan? Ta'uu danda'a kaa. Akkantinaatti tuulamaadhaan jedhaan. Tuulamaatti fakkaata. Walumaa galatti tuulama. Tuulama achi kan baay'ata. Yaada akkasitti yaadaan. Kanaafuu tuulama. Tuulama garuu godina kami qofaa ishiitti godina kami? Ana kan beekutti tuulamatti yaadaan. Hey y'all, come look at this. Godina tuulamni maal keessatti? Wan shawaadha mitiire
shawaa maccaaftuu lamaas wal qabata jimmaarraa kaasee erga shawaa afran jecha shawaa lixaa shawaa kaabaa shawaa kibbaa isaanan keessaa tokko filadhuu sin jedhaa Shawaa kaabaati. Shawaan kaabaa eessa? Shawaan kaabaa Salaalee. Kanaafuu inni shawaa kaabaa ta'uu jedheen akka filannootti waan kaa'ame. Ati garuu Harargee jettee. Annatti fakkaate waan natti fakkaatu ko amma. Rakkataadhin isin nyaatu. Jalqaba ishiin barbaade. Jalqaba isaa. Looyii kottu yaa qabu. Yeroo jalqaba. Maal jedhe jalqaba? Muka hoomii yaa sololoo. Muka hoomii yaa sololoo. Sololoo qilleensi raasu. Qilleensi raasuudha moo qilleensi raasee? Qilleensi raase. Qilleensi raase. Ati hoo maal jedhe? Qilleensi raasu. Mee sirbicha dha? Sirbichaan sirba hin sirbooni. Sirbaan sirbooni. Gaarummoo irraasuudha? Irraasuudha. Muka hoomiin maal? Muka hoomii jechuun muka baay'ee jabaataa cimaa ta'edha. Muka keessa. Kamiiti? Sababni itti mukarraan adda beeku qofaatti jechuun maaliin adda ba'a? Dheeraadha. Muka hoomii jechuun damee baay'ee hin qabu. Baay'ee ol dheeraadha. Kanaaf sololoo jedhama. Daddabaan qabu? Daddabaan qabu qajeelaadha jechuudha. Kalmaa ol ba'eedha. Muka keessaallee muka cimina cimaa qaban keessaa muki hoomii tokko natti fakkaata. Mee sirbicha naa jedhe inni faarfadha. Yaa sololoo sololoo qilleensi raasee. Rakkataa bineensi nyaatu. Jedhe mee sirbicha. An sirbituu miti. Weellisaa miti. Faarfataas miti. Miseensa waldaa. Tole muka hoomii yaa sololoo jedha. Muka hoomii maali? Ani hin beeku weellisaa miti. Sirbicha si jedhi siin jechaan jiru baay'ee. Tarmii sana waan hin jirreef hin dhaggeeffadhus hin beekus. Waan sirba keessa jiraatee fi miti. Waan uummata keessa jirudha muka hoomiin maali? Satiitti sirbamee fi wallaal. Waa'ee muka kanaan ibsa yoo ta'e waa'ee sirba kanaan ibsa jechuudha. Waa'ee mukichaan mukadha muka hoomiin. Muka akkamii? Hoomii jedhama. Baadiyyaa keessatti gaafa kan balbala foddaan irraa hojjetamu hin jira. Isaan baatu irraa hojjetama. Hoomii jedhama. Muka akkamiiti? Muka maaltu adda isa godha mukkeen kaan irraa? meeshaalee mana keessaa ta'a. Iddoo hundumaatti hin argamu. Kabajamaadha. Oromoo biratti illee beekamaadha. Jala taa'uuf gaaddisa gaariidha. Odaadha moo? Miti. Odaaf hoomiin isa walitti dhufe. Muka gaaddisa ta'a jala taa'uuf muka kabajamaadha jennaan hin jedhu. Buna jala yoo teesse nan gaaddisa. Gaaddisa odaa muka fa'i. Kanaafuu muka hoomiin muka kanaaf jettee. Meelee ndagaamu ka jalqaba. Sagaleen kee ndagaamu. Sirbichi baay'ee beekamaadha guyyaa guyyaatti waan dhaggeeffatamu waan ta'eef. Eenyu maqaa isaa hin beektu? Geetachoo. Maal jedha sirbichi? Jechi jalqabaa hin dhagaamu. Sagaleen sirbichi muka hoomii yaa bakkuma sigala irraa kaasii jedhe. Muka hoomii yaa sololoo sololoo qilleensi raasee. Dafii kootu yaa maali jedha? Dafii kootu yaa jorroo koodha. Dafii kootu yaa jorroo koo. Dafii kootu yaa looyii kootu moo dafii kootu? Looyii kootu. Dafanii dhufu moo lo'anii dhufu wayi? Loonii dhufuu natti fakkaata maaliif amma dafanii dhufuun kun amma jalqaba malee duri loonii deeman. Kanaafuu looyii kootu ta'a jechuudha. Akkas ta'uun oolu. Muka hoomiin maali? Muka hoomii yaa sololoo jedha. Muka hoomiin maali? Muka hoomiin beeku. Enggidi gosa muka ta'in naannoo irraa gargar ta'uu danda'a.
Mukawun jechuudha. Mukawun jechuudha. Muka. I don't. Mukawami jechuun mukaawu. Mukaawu. Mukaayin isa jedhamu haasa'e taphadhu mukaayin isa jedhamu taa'u jedha jettaan. Hin beeku. Nan dhagaa sirba kana nan dhagaa Geetaachoo Hayila Maariyaam isaatu sirbe Mukawumi ani hin beeku hin sobu dhugaa Dhageessanii beektanii? sirba amma dhagoonoon dhagaa muka maqaa isaanii hin beeku fakkeenyaaf amma makkanniisa jedhu makkanniisa amma faranjiitti fakkaata malee muka makkanniisaa hin jedhan naannoo kana hin jira dur jedhu akkanaafuu laallu immoo waan guddanne Mukawumiin mukadha. jedhe kan sirbarratti Mukawumii qilleensi raasee kanaa bakka onnoodha kanaafuu ani immoo hin beeku. Sirbicha wajjin jechuu hin dandeenye. Hin danda'u. Ani sirba baay'ee onnoon jedhu. Ottu yaa sololo qilleensi raasee sagaleen kun nafa waan ta'eef na darbummaa. Taasiki kaa maal jedha? Yaa sololoo qilleensi raasee jechuun Jalqabi isaa maal jedha? dhugaa maaloo jedhama. Maal jedha? Wajjin sirbitoota? Jechuun jecha kan dura fayyadame baanta nama biraa fayyadame. Mee kanuma feetee mee sirbicha irraa jira? Sololoo qilleensi raasee kottu yaa jigaa komaaloo sololoo qilleensi raasee. Kottu yaa jigaa komaaloo sololoo qilleensi raasee. Tole ati hoo? Sololo qilleensi raasee badii kottu yaa jigaa koo rakkataa bineensi nyaate galata. Muka hoomii jedha. Muka hoomiin maal? Muka hoomiin maal? Maal jechuudha? Hin dabbaramin jechuu barbaadeeti. Mukaayini. Mukaayin jechuu barbaadee natti fakkaata. Dabbaramiini badii kottu. Akkasidha. Natti fakkaata. Mukoo yaa Sololoo. Kanaafuu mukaayini hin dabbaramiiniti kottu. Muka hoomii jechuun mukaayini jechuudha. Iyyeen. Akkasii. Kabajamoo daawwattoota Olive TV ammallee daawwitiin keenya akkuma tuffettiidha kan inni jiru filannoo keessan gootanii waan nu daawwataa jirtaniif galatooma ammas gaafilee nama bashannansiisan deebii nama bohaarsan hedduu dudduubarra jiru haga xumura sagantaa keenyatti filannoon keessan Olive TV haa ta'u nu faana turaan affeerraa keenya turtii gaarii. Gaaffii keessa daffaadhaan dhiirri gaafa kittaanamu maal jedhamuun eebbifama? Beeku. Maal jedhama? Gaafas xiqqoo waan hin turreef hin dhageenye. Hin dhageenye yeroo sana. Ati immoo guddaa taate gaafa ilma keessa ta'u kittaansisu ta'uu danda'a. Gaafa immoo naannootti si dhageessu ta'uu danda'a. Dhiirri yeroo kittaanamu waan jedhamee eebbifamu qaba. Dhugaadha kanallee hin beeku amma mana yaalaatti kittaanamaa jira waan ta'eef. Kana waan ta'eef. Hin barre. Dhagee hin beekanis. Dhugaa? Hin barre. Silaa sana yeroo sana yaadannoo. Eeyyee. Dhiirri gaafa kittaannatu maal jedhamee eebbifama? Kittaannatu jechuun Gaafa nanna qabatu. Dhiirri gaafa nanna qabatu maal jedhamee eebbifama akka aadaa Oromootti? dhashii bakka buusi. Dhalchi bakka buusi. Dhalchi bakka buuse. Dhalchi bakka buuse dhaan eebbisu. Akkasidhaanis eebbisanii. Hin dhageenya gaafa sana. Maali? Gurra si qaban. Ija. Gurra si hin qabne baay'ee ija si qaban malee. Argite hoo? Ani hin argine garuu. Waan as argee miti re. Raaf ija walitti si qaban. Nama ija si qabe sana amma yaadataa. Maatummaan keessan akkam firraa jedhama namni ija nama qabu. Namni ija nama qabu sana booda fira ta'ee hafa miti. Siluma fira wasiila koodha. Dhugaa? Ija si qabee. Kanaaf maal jedhamee eebbifame? Dhalchi bakka buusi. Dhalchi bakka buuse. Dhiirri gaafa kittaanamu akka aadaatti maal jedhamee eebbifama?
Ani hin beeku. Hin beeku dhugaa. Keessanii yoo yaadachuu baattan. Deebisee. Dhugaa ani kana hin beeku. Hin beeku ani. Maal jedhamee eebbifama dhugaa? Eebbini eebbifama baay'ee. Hin beeku dhugaa. Dhuguma si jedha hin beeku. Hin beeku. Maaf kofaltare? Ay gaabii cumata. Gaabii dhuma kennu beeku. Seera taana nu mitiire kan ta'uuf jechuudha. Baay'ee jira dirqamadha. Kanaaf waan nama saalfachiisu hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiirri gaafa kittaa namu maal jedhamee eebbifama? Actually wanni saalfii hin qabu aadaa keessa ooma jiru. Yaa isan beeku jennee malee maa jira? Nageenye kan obboloota keellee ta'u yoo keessatti hin qaqqabu. Nageenye obboonaan akkana. Kanaafuu si yaadaru. Garuu maal jedhamee eebbifama sitti fakkaata akka keetti? Eebba kamtu wajjin deema? Eebba akkamiitu kittaannaa waliin deema jettee yaadda? Dhuguma siin jedhama hin beeku. Hin beeku. Eebban qabuu ta'uu danda'a. Dhiirri gaafa kittaannatu kan dhaqabatu waan jedhan eebbisantu jira. Amma mana yaalaatti ta'ee aadaan sun badee malee ganama waan jedhan eebbisantu jira gaafa dhiirri dhaqabatu maal jedhan eebbisu? Yeroo daa'ummaa keessa yaan malee yaadadhu ana Finfinneetti silan guddadheef malee beekuu beeka nan yaadadha. Akka arrabsuutis akka eebbisuutis hin fakkaata hin jira nan beeka amma xinnoo irraa fadhi gaane baadiyyaa keessatti. Amma ijoollee mana yaalaatti ta'eeti aadaan sun badee malee. Dhugaadha. Dhugaadha. Mana yaalaa mana wannoo sila ta'eef badee malee beekan gisee daa'ummaa wanna kana nan beekan. Garuu tilmaamaan kan kittaannaa faana deebi'u eebbi kam jettanii tilmaamtu fakkeenyaaf tariitii kana ta'uu mala kan jettan eebbisu. Eebbi maqaa tulluu kaasaniin eebbisu maqaa gootummaa abbootii isaanii isa darbe handurii kaasaniin eebbisu maqaa lagaatiin eebbisu maqaa waan naannoo isaaniitiin jiru isatti wannoo jedhanii hin eebbisu kana nan beeka xinnoo. Garuu yeroo dhiirri kittaannatu akka eebbifamu hin beektu. Hin beeka sirriitti hin beeka kana. Namni ija qabullee jira sanumaan firooma ta'anii. Dhugaadha akkas ta'uu baate immoo hin arrabsamas. Ija qabuun immoo hin beekame amantii irras hin jira kitaaba qulqulluu irrattis inni dura dhalate የበኩር ልጅ ወይንም ደግሞ ማይዶ afaan keenyanis hin qaba kanaafuu mirga qaba fakkeenyaa amma oromoon keenya nitti bulu boorana keessa wannoon jedhu miti abbaa gadaati irratti abbaan gadaa sun booranaaf baareentu jedhu booranni hangafa jedhu hangafa san irratti hangafa san wannoo jedha isa irra deemee laaleetoo wannoo jechuu hin danda'a. Namni ija qabe suni gaafa ilmi dhiiraa sun kittaannatu kan ija qabe gaafa fira ta'ee hafa miti. Dhugaadha. Firummaa sana amma qabdanii. Asumattuu qabna malee ammas jira beekun aadaan hin banne hambaadiyyaa san sila na gaafatteefan eebba sanan sirriitti hin beekne gisee daa'ummaati. Ija qabuun hin jiru. Sirriitti. Dhiirri gaafa dhaqabatu yookaan kittaanam maal jedhamee eebbifama yookiin maal jedhanii isin eebbisan dur. Beeku an beeku. Hin beeku an. Yaadattu? Yaadadhu. Nama eebbiseef hin beeku waan ta'eef. Nama ija si qabee yaadattu? Nama ija na qabee. Madaa heenaa siifaa ta'uu jedhama. Madaan kee madaa heenaa? Madaa heenaa siifaa ta'uu jedhama. Eessa naannoon keessan? Harari. Harargee? Akka Harargeetti madaan kee madaa heenaa siifaa ta'uu jedhama. Nama yeroo sana ija si qabee yaadattaa? Yaadadha. Ati hoo? Ani yaadadhu nu jechuun dhalannee guyyaa 40tti kittaanna waan ta'eef hin beeku. Kanaafuu egaa iyyuus yeroo namni haasa'us naannottis maal jedhanii akka eebbisan quban qabdu? Nu biratti maal jedhu beektee? Madaan kee madaa saree ta'uu jedhu. Saree akka tuffayitti natti fakkaata gaafa yaadu. Madaan kee madaa saree ta'uu jedhu. Maaliif jedhu? Madaan saree takkatu waan fayyuuf. Dafee waan fayyu. Kanaaf
Katibeetu madaan kee madaa saree siifaa ta'uu sana. Akkas jedhame. Ati immoo madaan kee madaa heenaa siifaa ta'u. Akkas jedhama gara keenya. Akkas jedhan jechuun isin eebbisaa turan. Gaazexaan afaan Oromoo ni jalqaba. Maalidha? Hundeessaan hogganaanis hundeessaanis immoo gaazexaa sana eenyudha? Eenyu ture? Gaazexechi gaazexaa Bariisaati. Hundeessaa isaa adda yaadadha. Gaazexaa Bariisaa ta'uu isaan beekan illee eenyu akka hundeesse maqaa yaadadha. Ammaaf gaazexaan Bariisaa ta'uu isaa qofa qaba. Garuu Bariisaadhuma? Bariisaa. Gaazexaan jalqabaa. Bara meeqa? Oromootiin bara mootummaa dargii keessa ta'uu isaan beeka. Sarasaa exactly yeroo gaazexaan kun yeroo ittiin uummatatti makame exactly guyyaa isaa yaadatu. Yaadadhu 1970 keessa gara. Anis 1970 keessa ta'uu natti fakkaata. Kanarraa guyyaa kana jedhee addatti hin beeku. 1970 keessa ta'uu shakkii. Gaazexaan afaan Oromoo inni jalqaba maal jedhama? Hundeessaan gaazexaa sanaa immoo eenyu? Bariisa. Bariisa. Hundeessaan gaazexaa sanaa yookiin abbummaan gaazexaa sanaa eenyutu? Gaazexaa dhuunfaadha. Leencoo Lataa. Leencoo Lataa. Leencoo Lataa. Gaazexaa sana hundeessee? Eeyyee. Kanaafuu Leencoo Lataa na fudhanna. Leencoo Lataa. Gaazexaan afaan Oromoo inni jalqabaa eekami kan immoo hundeessaan gaazexaa sanaa eenyu? Bariisaadha. Bariisaan eegasuma itti fakkaate garuu simbirtuu bariiti. Simbirtuu barii. Moo maal jedha? I don't know bakka kanuma. Miti na jalaa badee. Bariisaan illee ka amma gabaarra jiru. Ammas gabaarra hin jiru. Gaazexaan sun ammas gabaarra hin jira garuu gaazexaa afaan Oromoo isa jalqabaadha. Kallacha. 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 Kallacha miti. Kallacha miti. Kallacha miti. Yoo ta'e illee bariisaadha. Yoo ta'e bariisaadha kallacha miti. Kallachi maaliif dhiyeenya akka naannootu maxxansaa kominikeeshinii naannoo Oromiyaatiin kanaafuu inni dhiyeenyarra. Kan durii yoo ta'e bariisaadha. Bariisaadha itti tilmaama. Dhaabbanni pirees Itoophiyaa kan piriint godhu jechuudha. Maaliin murteessita? Simbirtuu jettee bariisaan jira bakkalcha jedhee san keessaa kam jettan? Ani simbirtuun jedha. Gaazexaan afaan Oromoo jalqabaa siif simbirtuu siif fi immoo bariisaadha. Ta'uu danda'a. Bariisaan natti fakkaata. Sitti fakkaata. I am not sure. Ani siisuma kana natti fakkaata. Gaazexaan afaan Oromoo inni jalqabaa. Gaazexaan amma irratti baay'eetu jira garuu inni kan afaan Oromoo jalqaba afaan Oromoodhaan gaazexaan maxxanfame gaazexaa kamii kan hundeesse immoo abbaan gaazexaa sana hundeesse eenyudha? An hundeesse hin beeku gini urjiidha moo maaliidhaan jedhamu nan beeka dur. Urjiidha natti fakkaata. Gaazexaa urjii? Akkas natti fakkaata. Ani 89 moo 80 irratti hin beeka kana malee isa duraa hin beeku. Maaliif? Gaazexaa urjiidha jechuudha. Gaazexaa urjiiti. Annatti fakkaatu maaliif ani Finfinnee keessatti silan guddadheef kanaafuu nan irraafadhe aadaa san malee beeka sirrumatti. Kanaaf urjiidha. Urjiidha jettanii aadaa. Gaazexaan inni jalqabaa. Gaaffiin kun natti cima beeka. Dubbistee beektaa? An dubbisu. Fakkeenyaaf amma hojiin garaagaraa irratti hin baha. Dur ammatoo akka kana sooshaal miidiyaan hin baay'anne akka kana too TV fi reediyoon hin baay'anne namni gaazexaa bitee waarraa dubbisa. Gaazexaan Oromoo inni jalqaba kan afaan Oromootiin barraa'e kan dhuunfaatis kan jalqabaatis. Ani gaaffii kana hin beekne. hin beekne. Hin beekne. Beeknee. Faadhaa guyyaa gaarii galatooma. Dhugaatis baay'ee galatooma. Faadhu galatooma illee. Tole galatoomi guyyaa gaarii. Eessi galatooma. Tole ulfaadhaa galatooma guyyaa gaarii yeroo gaarii. Galatoomeetis. Tole ulfaadhaa galatooma. Yana ta'e. Hunda keenya fooyya'aa ta'u. Faadhaa yeroo gaarii. Galatooma.
kabajamoo daawwattoota Waliif TV qophii daawwitii keenya har'aa kana gaammaatti daawwattan fakkaata akka hedduutti bashannantaa warri akka irraa hubattan abdii guddaa qabna. Egaa namoota yeroo walitti nu fide waliin turtii gaarii turtii bashannansiisaa goonedha kan nuti jirru amma yeroo itti deebii gama keessaniin geenyu irrattidha kan nuti argamnu. Gaafii kiyya jalqabaadhaan godinaalee Oromiyaa keessaa kan fardi gaarii harkisuu hin qabu jechuudhaan farda bilisa baastee ishee kamii jedhee gaafadheen ture. Egaa dhiheenya kanadha wanti kun kan ta'e. Godinaalee Oromiyaa keessaa kamii jedheen gaafadhee ture. Egaa hedduun isaaniis yaalaniiru kan argatanis hin jira jechuudha. Egaa godina Shawaa Kaabaati jechuudha. Shawaa Kaabaa gidduu kana egaa fardi gaarii harkisuu hin qabu. Fardi kan isaaf malu kabaja isaa duriitti deebi'uudha. Abbootiin keenya durii gaafa diina biyya keessaa hari'aniitiin baasanii fardaan dabaalamaniiti. Farda isaanii sossooranii miidhagsanii dhiqanii farda isaaniif kabaja guddaa qabu. Seenaa biyya kanaa keessatti ammoo goototaan dudduubatti fardi gahee guddaadha kan inni qabaateetiin darbe. Kanaafiyyuu fardi kabaja isaa ganamaatti deebi'uu qaba jechuudha. Egaa Shawaa Kaabaatti baay'inaan fardi kan beekamu gulufiin fardaa taphni fardaas egaa godinaalee Oromiyaa keessaa harka caalu baay'ee kan beekamu Shawaa Kaabaatti jechuudha. Sababa kanaadhaan egaa fardi amma akka geejibaatti duri yeroodhuma fardi akka Finfinnee keessaa bahee akkuma yeroo Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraa jedhanii silaa shaggariin baha shaggaritti kooraa fannisanii silaa si jala rafaa si jala ijoollee raffisanii yeroo jedhan sanaga fardi akka Finfinnee keessaa bahu yeroo taasifame sanatti geejibaa fi magaalaa Oromiyaa garaagaraa keessatti akka geejibaatti fayyadamuun jalqabe sanumarraan ka'ee inni babal'ate jechuudha. Namoonni farda akka gaariitti fayyadamuudhaan gaariitti godhanii geejibaa fi bakka bakkatti meeshaatti fe'uudhaan kan isaan itti tajaajilaman yoo du'ellee bakka dhumatti kan inni gatamu yoo madaa'ellee bakkeetti kan inni gatamu jechuudha. Garuu dura abbootiin keenya fardaa fi kabaja akkasii miti kan isaan qabaataatiin turanii farda isaanii akka ijoollee isaaniitti jaallatu akka ijoollee isaaniitti kunuunsu dhiqanii sooranii nyaata isaaf malu bakka isaatti qopheeffatanii bakka karaa fagoo yeroo deemanii farda isaanirra ba'anii kabajaan kan isaan deemanii jechuudha. Kanaaf kabaja isaa qe'ee isaa ganamaatti fardi deebi'uu qaba jechuudhaan gaarii fardaa harkisuu hin qabu jechuudhaan fakkeenya guddaa ta'uudhaan egaa Shawaa Kaabaa kana eegalchiistee kan murteessan aadaa fi turizimii Shawaa Kaabaa fi haadholii siiqqee abbootiin gadaa waliin ta'uudhaan mari'atanii kan murteessanii labsii kana kan baasan jechuudha. Egaa labsiin kun ba'e egaa godina Shawaa Kaabaa sana keessatti fardi osoo gaarii harkisuu argame abbaan farda sana qarshii 60,000 in adabama yoo irra deddeebi'a ta'ellee namni sun aga hidhamuutti hin qaqqabaa jechuudha. Seera kana baafatanii murteessanii fardi kabaja isaa duriitti akka inni deebi'u kan inni taasifame jechuudha. Egaa Oromoon fardaan yeroo baay'ee farda abbaa bulloo abbaa daamaa jechuudhaan kan isaan waamamanii akka ijoollee isaaniitti itti waamamu ilmaan gafaan miti namni kan waamamu abbaan kan waamamu akkuma sana farda isaaniidhaan kan isaan waamaman jechuudha. Kanaaf seenaa isaa durii sana deebisuudhaaf fardaaf kabaja guddaa qabaachuu isaaniirraan kan ka'e kuni kan murtaa'e kunis babal'atee Oromiyaa guutuu keessatti fardi kabaja isaa duriitti miidhagina isaa duriitti bakka isaa duriitti sossooree bareedee miidhagee qophaa'uu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti jechuudha kan wanti kun labsamee hojiirra oole jechuudha. Kabaja guddaa isaaniif qabna. Gaafii kiyya lammataadhaan muka foomiyaa sololoo qilleensi raasee badii looyii kottu yaa jigaa koo rakkataa bineensi nyaateedha. Sirba kana keessatti muka hoomii jedha. Muka hoomii jechuun muka akkamiiti? Mukadha moo maalii jennee yaafataa gaafataa turre sirbaa Geetaachoo Hayilamaariyaam kan namni hedduun hin jaallata yaaddoof dhaggeeffata hedduu namatti tola yaada fuudhee namaan bada garuu muka hoomii maalii jedhee gaafadheen ture hedduun isaanii muka hoomii jechuun immukaayinii tattabadhu yeroo jedhan yeroo namni callisu yeroo baay'ee maamu kooftaa tabadhu jedhu mitire muka hoomii jechuun immukaayin jechuudha jechuun namni lamaan tokko kan naa deebisan jiru kaan immoo akka hin beeknes kan natti himan jiru haa ta'u garuu muka hoomii jechuun mukkeen keessa kan sololoo ta'e kan garamittuu kan hin jallanne kan ol biqilu muka baay'ee bareedaadha jechuudha. Muka hoomii yaa sololoo qilleensi raaseedha miti gamanuma muka ta'uu isaallee beekuun hin danda'ama. Muka jallaa hin qabne muka sololoo ta'ee ol ba'ee biqilu jechuudha muka hoomii jedhama. Gaafii kiyya sadaffaadhaan dhiirri gaafa kittaannatu maal jechuun eebbisu naannoo keessanitti jedhee gaafadheen ture.
Egaa namoonni hedduun kan yeroo keenya yaadannu maal akka jedhanii nu eebbisaatiin turanii amma mana yaalattidha waan ta'eef jedha. Kan isaan natti himaa turanii. Egaa dhiirri yeroo kittaannatu eebba garaagaraadha kan inni qabu. Akka godinaatti akka bakka bakkaatti garaagara ta'uu danda'a. Deebii bashannansiisaadha kan nagaa haatiin ture. Haa ta'uutii dhiirri gaafa kittaannatu durga nama ija qabu hin qaba. Amma mana yaalaatti haa ta'u nama ija isa qabutu jira. Kunuunsa godhamuufitu jira. Qofaatti ba'ee kunuunsa addaatu taasifamaa fi namoonni hedduun inni irraanfatanii haa ta'u garuu madaan kee madaa saree siif haa ta'u fayyii jedhan yeroo baay'ee hin eebbisu. Mee immoo haa ta'u naannoo keessanitti maal jechuudhaan eebbisuu isa jedhu isinis nuuf ergaa. Gaafii kiyyaa afuraffaa fi isa xumuraadhaan gaazexaan afaan Oromoo inni jalqabaa maal jedhama maqaan isaa hundeessaan yookaan immoo abbaan gaazexaa sanaa immoo eenyudha? Eenyutu gaazexaa kana hundeessee jennee gaafannee turre. Akka quban qabaanne kan natti maatiin turanii. Egaa gaazexaan afaan Oromoo inni jalqabaa gaazexaa Bariisaadha. Gaazexaan Bariisaa bara 1968 kan inni maxxanfame qilleensa irratti bahee uummata bira kan gahaatiin ture jechuudha. Hundeessaan gaazexaa kanaa immoo Profeesar Mahadii Hamdii Muddeedha jechuudha. Haa ta'uutii yeroo sanatti yeroo hundeeffametti guyyaa roobii kan inni maxxanfamu ture. Guyyaa roobii maxxanfama ture fuula 8 qaba. Haga kooppii kuma diddamaatti ture kan inni maxxanfamaatiin ture. Yeroo sanatti kan barreeffamaa ture garuu qubee gi'iziidhaan ture malee qubee afaan Oromoodhaan hin turre. Qubee gi'iziidhaan haa ta'uyyuu malee sanumaan akka afaan Oromootti barreeffama ture kan inni dubbifamaatiin ture. Gaazexaan Bariisaa kun egaa yerootti danqaan itti uumamaadha kan ture. Yeroo mootummaa Dargii newspaperis dabalatee miidiyaalee garaagaraa kan piraayiveetii ta'an kan dhuunfaa kan ta'an Bariisaanis kan dhuunfaa waan tureef kan dhuunfaa kan ta'an hunduma isaanii mootummaan harka isaa galfate jechuudha. Kanaaf egaa yeroo sana bara 1968 jalqabee imala isaa sana keessatti harka mootummaa galee maxxansiisaas baay'ee gadi bu'aa dhufe. Bara 1991 yeroo mootummaa ceehumsaa irra deebi'uudhaan sirnaan maxxanfamuu eegalee qubee laatiniitti deebi'ee kan inni dubbistoota biraan gahaatiin ture jechuudha. Gaazexaan Bariisaa yeroo ammaa kana Ethiopian Press Agency keessatti kan inni maxxanfamaatiin jiru jechuudha. Kan inni dubbistoota biraan gahaatiin jiru kan maxxansaatiin jiru jechuudha. Egaa gaazexaa seenaa qabeessadha gaazexaan Bariisaa. Daawwitiin keenya har'aa tokko lama jennee gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo barsiisoo ta'an gama keessaniin gahaa kan turre asuma irratti goolamnee jirra. Nama torbanii nuunaa jedhu qopheessuun gama keessaniin gahaa kan ture Andaraartuu Nagaashee Waliyaan Badhaasaa gama gummaa kaameraatiin na waliin ture. Torbeen kan nagaatiniif haa ta'u torbanitti nagaatti.